Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Uummata musliimaa akkam fayyaa keessanii jirtu gara jiraattanii ashama harka fuunee uummata amantii biraas illee baganaaf jiraattanii isiniin jecha wallaahi yaa uummata viidiyoo akkaan qalbii nama cabsu waa'ee uummata shawaa kan argee akka malee giraana raafamtee akka malee qalbiin na cabdee keessumatti haadha keenya tokko kan akkaan maal ofirra kottee boosu argee wallaahi akka malee qalbiin hankoona rarraatee garaan raafamtee qalbiin na cabde rabbi jedhaatii hundi keessa namni sooshaal miidiyaa fayyadamtan tiktookii isa ta'u yuutuubii isa ta'u gara hundaaniyyuu hadaraa viidiyoo waan kanarratti hojjedha. Misilaa sagaleen keenya namni jalaa dhaga'u sin jiru rabbiidhuma subhaanallaatti rabbii isa nu qallaqee akka kanas immoo caarraa kan keenya godhe kanatti iyyuu yoo taate malee namatti iyyuu nus hin qabnu silaayyuu hadaraa immoo wanna kana qoosaa gootanii simmi jettanii biran darbinaa hundi keessan viidiyoo kana hojjedhaa. Uummata kanaaf amma isinii danda'ameen sagalee ta'a. Keessumatti warri bicuusi miidiyaa guddaa qabdan warri sagaleen keessan dhagahamu hadaraa wanna kanarratti hin qalladinaa. Hadaraa rabbiin isinitti ta'u. Uummanni keenya dhumateera. Uummanni keenya wallaahi mana isaa keessatti lafa isaa irratti mana isaa keessatti jiraachuu dadhabee kunoo akka kanatti jechuudha otoo haati keenya boosuu ilmoon jalaa fuudhamtee gorra'amtee otoo ilmoon boosuu haati akka barbaadamte godhamtee kunoo waan akkaan qalbii nama cabsu kana hadaraa rabbii namni viidiyoo sana argitanii viidiyoo haadha keenya akka sana imimmaan ofirra lolaaftee subhaanallah boosuu sana argitanii namni sana argee imimmaan hin buusin silaayyuu hin jiru namni kamiyyuu jechuudha. Wallaahi sun waan akkaan qalbii nama cabsu ani ilaaluu dadhabee ol hin dabarsee taa'e wallaahi ilaaluu dadhabee irra deddeebi'ee ijoolleen hundi poostii godhatanii maashaallah tabaarakallaa ijoolleen akka ajaa'ibaa sagalee ta'uuf jiranii waa tokko sagaleen kan keenya garuu faayidaa hin qabdu waggaa 3 kanaas akkanaa waggaa 2 kanaas akkanaa nu yoomiyyuu jechuudha uummanni kan keenya inni maqaadhaaf biyyaan bulcha jedhus inni immoo maqaadhaaf waraana adda bilisummaa jedhamee achi kaa'amee taa'us kun hundisaayyuu wanna tokko faayidaa dhabeennaan otuu jiru hundi kun taanu hadhaa nafxinyaan jechuudha. Dhuftee akka kana imimmaan nu buusiftee akka kana haadha keenyatti hojjettee gocha akka kana gocha sukkanneessaa kun isa yeroo duriiti malee isa ammas ilaa sa'aatii Oromoon bulchu keessa sa'aatii immoo ammas waraanni adda bilisummaa jedhamu kun waraana kuma meeqa utuu inni qabu jechuudha. Addii kana taa'ee akka kanatti hin boonyu ture silaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaahi wanti nu goonu hin jiru caarraadhuma keenya nuuf silaafiyyuu hadaraa rabbii hin keessaniidhaati rabbiidhumatti ilaa rabbiidhuma keessanitti yeroo salaattan yeroo taakaatan yeroo teessan rabbumatti iyyaadaraa rabbiidhumti akka keenya akka nu baasu rabbiidhumti akka mana keenya keessatti lafa keenya keessatti akkuma jireenyuma nagaa wayii gadi baanee ol gallu yaani wallaahi waan akkaan qalbii nama cabsu viidiyoo sana ilaale ani akka malee qalbii nama kona cabdee akka malee garaan na raafamtee ana qofaa miti nama danuutu namni viidiyoo sana ilaalee hin bo'in hin jiru jechuudha. Akka sanatti yeroo jarri namatti taphattee jettu waan fokkataa sa'aatii Oromoon bulchu keessatti maali wallaahi faayidaan maali faayidaan Oromoon nu bulchuus wanna tokko jechuudha yeroo akka kanaa wallaahi wanna tokko faayidaa nuuf qabaataa hin jiru. Ergiinuu nagaadhaan ol gallee gadi ba'uu dhabnee inni du'e oguu ka'es immoo wanti tokko wanti haasa'amees tasa lallabama malee inni feesbuukii irraas ta'ee onlaayinii irrattis ta'ee offlaayinii irrattis ta'ee tasa biyyi lallabee iyyee kurrifata malee sagaleen kan keenya hin dhaga'amu jechuudha. Biyya keessaa kana inni kaan iyyee kurrifatee ba'u jira. Nam tokko namni sagalee keenya dhaga'u hin jiru. Mootummaan kanaaf wannaan meemee hadaraa rabbii kan keenya rabbitti deebinee rabbii keenya kadhachuu malee iyyinuu mootummaatti iyyinus waa tokko faayidaa nuu qabata artinatti hin fakkaatu. Hadaraa akka amantii keessaniitiin rabbiin illee kadhaa. Dabalatee immoo uummata kanaaf hamma isinii danda'ameen sagalee ta'aa fi isiniin jedhaa kun dhaamsa obbolummaati wallaahi baay'ee qalbii nama cabsaa jireenyuma biyya duniyaa kana nu Oromoon gadda malee gammachuu walii hin dhageenyus hin arginus inni biyya taa'u gar tokkoon akka kana kunoo yeroo ati bicuusi alhamdulillah jette isuma maqaadhaaf Oromoo jedhamutiyyee milishaan akka barbaadde odduu keessa si dhiittee waan feete sitti gootee biyya kee keessa teessee mana kee keessa teessee haasa'uu hin dandeessu ati yakkamaadha. Akka barbaade si godhu jechuudha. Biyyaa dhufnu kunoo biyya namaatti akka kana rakkoon karaa meeqaan waan fedhe dhiira keenyatti dubara keenyatti akka kana nutti hojjeta. Mii akkam kiyya keenya goonaa mii akkam keenya kun
wallaahi ana baay'ee qalbii na cabsee kanas wanti goonu jiru alaa kulli haalee alhamdulillahi rabbil alamin jechuudha waan rabbi namaaf kaa'e hunda isaa iyyuu fudhachuudha rabbiin imimmaan keenya kana imimmaan hayyoo keenya imimmaan haadha keenya akka kana akka bukkaatti roobdu kana rabbiin lafatti buusee nun hin dhiisin wallaahi rabbiin jazaa jira tokko warra akka kanatti imimmaan keenya buusi kana rabbiin jazaa jira nuuf kaffalu kana malee wanti nu jennu sin jiru rabbiin hankeenya ergi namni nu dhaga'uu didee rabbiin immoo ilaahiin nuuf dhaga'u iyya keenya kana boo'icha keenya kana gubaa keenya kana rabbiin ol ta'e nuuf dhaga'u akkas jechuun malee wanti tokkotti wanti nu jechuu dandeenyu hin jiru yaa uummata nana adaraa sagalee ta'aa fi uummata kanaaf siniin jedha maaliif zabana kana silaayyuu waa walitti dhufaara ammallee dabalataa mootummaa Suudi Arabiyaa waan qalbii nama cabsu qofa ani wallaahi yeroon feesbuukii isa ta'u tiktookii isa ta'u waggoon naqe jechuudha wannan argu irra guddeessisa waan qalbii nama cabsu qofa har'aan kanaaf ganama waggoon ka'ee tiktookii irra galu maali yaani wannan kana iyyuu bareechaa addan baafanne garuu mootummaa Suudii maal godhee aflaa godhee konsertii godhee affeeree jechuudha biyya ergamaa rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ardii jaalatamtuu ardii kabajamtuu ardii beekamtuu ardii hayaa'amtuu ardii namni eessaanii naqee ardii sanarra dhaabbadha jedhee eessa feessa ta'ee biyya ofii taa'ee boo'u jiru jechuudha achi keessatti iyyee konsertii akka sanaa godhee uummata kuffaaraa walitti qabee akka sana sirbisiisee uummata qullaa jechuudha godhe musiibaan kana jiru wallaahi nutti dhufaara adaraa rabbiin kadhadhaa wallaahi matuma mataa keessaniif illee rabbiin kadhadhaa qiyaamaanii dhufeera qiyaamaan dhufuun kana caale tokkittiin hin jiru qiyaamaan dhufuun kana caale ardii jaallatamaa ardii kabajamaa sana eddee sanatti biyya jaallatamaa biyya kabajamaa kanatti gochi kun hojjetamuun jechuudha qiyaamaan dhufuu keessaa mallattoo inni jalqabaa isa kana mi'a sabaalaalaa kun mi'a akkam jechuudha subhaanallah waan akka nama qaannessu uummata musliimaatti waan dhufaaru silas rabbii sana tokkicha beekaa inshaallah rabbiin balaa inni quban qabne wallaahi namicha sanatti rabbiin balaa inni quban qabne irraa haa ilaa wallaahi abaarsi namni akka kana bakka hundaan qalbii cabii abaaru kun jechuudha wallaahi inshaallah lafa hin bu'u silaayyuu hin fuudhama hin tura malee wallaahi rabbiin balaa inni quban qabne samaawaata kana keessaa buusee nama musliimaaf ta'u iddee sana haa kaa'u biyya musliimaati Suudii jechuun biyya too'idaa biyya musliimaa biyya beekamaa har'aan kana akka sanatti konsertii godhee nama waamee uummata kaafiraa akka sanatti affeeree uummanni dhufanii jechuudha qullaa akka sanatti sirbu yoo viidiyoo sana argitaniitu ta'e namni arginu hin jiru garuu namni baay'ee fayyadamu feesbuukii irra tiktookii irra immoo ajaa'ibuma jechuudha akka sanatti olii gadi oofamu jira viidiyoo sana yeroo argite wallaahi akkaan qalbii si cabsa yaa ijoollee wallaahi rabbiin kadhaa jireenyuma keessan kanaafillee rabbiin kadhaa matuma keessaniifu rabbiin kadhaa du'aa cimaa isaan barbaachiseera akkaataa nu itti jirru akkaataa namaatii miti mii akkam akiru zamaanii subhaanallah namni tokko achi dhaqeetanii jannata bitadhaa iddee ergamaan rabbii dhaabbate sallallahu alaihi wasallam achi gahee ardii sanarra gahee jedhee jechuudha duniyaa waggaa meeqa hojjetamte duniyaa ergisa biyyummaa isaatii walitti qabate kana ofitti baasee hajjii dhufuudhaaf akkasitti cinqamee ta'aabee jechuudha Suudii dhufee gala inni tokko immoo kun akka kanatti jechuudha aflaa kana hojjetee qalbii uummata musliimaa hunda cabsee waan hin taane kana hojjeta rabbiin jazaa isaaf qabbalu wallaahi kanni namichi sun uummata musliimaa itti qalbii cabse jechuudha wallaahi ana qamalee qalbii na cabde ana qofaa momti hunda namaati karaa hundaan waan qalbii nu cabsu qofa silaa wanti nu arginu rabbiin balaa inni quban qabne wallaahi subhaanallah inni giidoo qaba jechuudha ilaahi akka inni qalbii nu gube kana rabbiin ibidda adabaatiin isaa gubbu malee wallaahi ana baay'ee tokko jechuudha biyya musliimaa biyya beekamaa biyya namni inni kaaniyyuu dhaqee achitti musliimummaan yaa subhaanallah wallaahi ani wannan jedhu harkaa badde wantuun tan jedhu sila yeroon argu jechuudha imimmaan qabachuun dadhabii boo'icha bira tiktookii kana yeroon akkasina hin daalaa jedhu viidiyoo oli gadi naxaa wanti natti dhufu sana malee hin jiru wanni tokkotti namni akkas hundi nama sheer godhe akkas irra haasa'u jira
akkasitti wallaahi jechuudha waan qalbii nama cabsu subhaanallah. Akhiru zamaaniin keessa jirra. Qiyaamaa illee dhiyaatteetti. Kun mallattoo qiyaamaati malee abadan biyya arabaa iddeen kamiyyuu jechuudha kabajaa qaba. Garuu keessatti immoo Suudii jechuun biyya kabajamoo, biyya jaallatamaa, biyya ergamaa rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyya kana keessatti higaa kunoo hadha biyya kaabaan sun jiru keessatti iyyee aflaan akka kanatti hojjetamee jechuudha. Wallaahi kan qalbii nama cabsu akka kanatti uummanni kaafiraa qullaa dhufanii akkasitti achitti sirbanii utuu zeegaan biraa wa'immoo wanna kana hojjete jechuudha. Ammas namumti achi keessatti dhalatee guddate jechuudha. Namichi sun silaayyuu kaafiruma malee maali miti akkaataa hojii isaa jechuudha. Nama musliimaa ta'e kaafira jechuun dhowwaadha. Haa ta'u malee akkaataa hojii isaa yeroo hunda waan qalbii uummata musliimaa cabsu qofa. Sheekota keenya sheekota gurguddaa ulamaa gurguddaa kan silaallee sagalee yoo nu ta'uudhaaf jedhanu jechuudha. Sagalee uummata musliimaatiif ta'anu marsii ta'uu kennaachumaan qabee hidhaa buusa. Sheeka duraanii hidhaman sana agarraa ba'aniiru hin baane. Ammaan tanallee deebi'ee jechuudha. Kunoo gocha akka kanaa godhee jira. Inshaallah rabbiin nagaa nutti buusu. Maaliifiyyuu rabbiin nagaa nutti buusu. Rabbiin itti gala keenya wallaahi nuuf tolchu malee zabana fokkattuu zabana akhiru zamaanii. Waan akkaan qalbii nama cabsu haasa'uudhaaf waan nama saalfachiisu keessa jirra zabana kana. Ana wallaahi nagarramee hojiisaa bakka gaafii cimaa tokko natti ta'e. Akkamitti meemi? Akkamitti biyya sana keessatti mootummachi kun silaayyuu hojiinsaa akkuma kaafiraati yaani. Ergi yeroo danuu sooshaal miidiyaa kanatti hojii isaanii maal argina. Haa ta'u immoo jechuudha uummanni sunoo fakkeenyaa koree minaaminii wanti kun hin jiru moo maali silaa akkamitti namni yaani waan fedhii isaa qofa hojjeta. Akkamitti wallaahi na gaafii tokko natti ta'e. Uummanni arabaa akkamitti itti dhiisanii hamma biyya jiraa keessa jechuudha namni akka sanatti qullaadhaan uummanni kuffaaraa akka sanatti qullaadhaan dhufanii sirbanii aflaa akka kanatti godhatanii jedhanu kana sadarkaa kana hundaa ta'ee uummanni biraa immoo eessa jiru? Ulamaa gurguddaa meeqa Suudii keessaa qabna? Jiru ulamoonni kunoo eessa jiran? Maal gadi ba'anii ijjan yoo lubbuu jiraa dhabani maal? Biyya kana keessatti yeroo akka kana kun godhamee jennaan zimmeedhanii ijaan laalanu jechuudha. Maal gadi ba'anii ijjanii wallaahi waan fedhanatu ta'anii naaf gaariidha. Akkamitti calluma jedhan otuu biyyi sun yaani uummanni arabii Suudiin sun jechuudha. Araboonni sun otuu gadi ba'anii itti iyyanii waan akkana akka dhorkamuuf godhaniiti wanta tokkoyyuu garuu wallaahi wanti Suudii keessatti deemaa jiru waan qalbii nama cabsu. Wallaahi ani baay'ee tokko waan akkanaa Suudii keessaa ka'e immoo akka malee qalbii na cabsa. Maafi fakkeenyaaf yeroo kaan kan jirra kan malee waan taane godhanii waan qalbii nama cabsu hojjetanuu yeroon tiniiti. Yeroo waxanii jira akka kana maraatanii bakka waan qalbii nama cabsu waan uummata musliimaa biratti yaanii qaanyi waan rabbiin hin jaallanne qullaa dubartii jiraa deemuu dhiironni jiraa yaanii akka dubartii goggodhachuu tapha kanallee hogguu taphatan akka dubartiitti duraa isaanii taphatu jechuudha. Garuu uffata tooba sana uffatanii marata mataa jiraatti maratanii xaaqiyyaa kaatanii yeroo akkasitti achii kaanii ulkuufaman kana subhaanallah waan akkaan nama jibbisiisu waan akkaan fokkatu jechuudha. Dabalatee yeroodhuma sana innammaa kun immoo waan qalbii nama cabsu keessaa jechuudha isa tokko ta'e wallaahi uummanni musliimaa iddee jiruun viidiyoo sana ilaalee boo'uu jira. Iddee jiruun ulamaanii viidiyoo sana ilaalee kurrifachuu jira. Imimmaan namaa kun wallaahi rabbiin imimmaan namni akka kana diinii ofiitiif jecha amantii ofiitiif jecha akkaatti qalbii cabee imimmaan buusu kana rabbiin lafatti hin naqine. Wallaahi billaahi ana wallaahi akkaan qalbii hanqoona qube rabbiin qalbii isaa haa gubu malee namicha sana. Wallaahi rabbii yookiin isa qajeelchu yookiin immoo rabbii wallaahi dhabama isaa haa godhu ilaahiidhaaf bicuudha. Nama akkanatti mirgimi uummata musliimaa argiin eegamne. Alhamdulillahi rabbil alamin ani maani wannani abiyyi kan deeggaruu fi wallaahi gam tokkooni maani biyya Itoophiyaa keessatti kana dura kan amantiin musliimaa akkaan cunqurfamee namni musliimaa akkaan miidhamee baay'ee tokko jiraatu jechuudha. Garuu amma alhamdulillah karaa biraa karaa akkamaa kanaan miidhamna malee karaa kana yeroo ilaallee dhuguma
yaani hamma ta'e mirgi amantii musliimaa kun eegamaadha. Wanti addii kanaa wanni fofokkataan kun jechuudha. Alhamdulillah biyya keenya sanatti yoo hojjetamaa hin jiru. Wallaahi viidiyoo sana namni argitan yoo jiraattan akka inni itti qalbii nama gubu jechuudha. Uummanni kaafira akka sana qullaa dhaqanii wallaahi qullaa akkatti sirbanii araboonni maadiri subhaanallah yaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun yaa rabbi yaa allah ati nu qajeelchi ilaahii giidoo qabeessa akkasii obboleeyyan wallaahi waan rabbi akka nu godhaaruuf waan rabbi namuma maqaadhaaf laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah jedhe namuma maqaadhaaf amani namuma maqaadhaaf ani musliima ofiin jedhu kana waan rabbiin jallisee immoo sadarkaa kanaan ga'e kana hojjechiiseef rabbii sana tokkicha beekaa rabbi waan godheef beekaa hadaraa isin du'aa hidhuma keessan kadhaa wallaahi qiyaamaa dhufaarti ta'ee hin beekon biyya sana biyya jaallatamaa biyya kabajamaa sana keessatti gochi kun godhamuu jechuun kalas yaani kirshee kun waan takkaa dhufaa darbaa jiru miti takkaa dhagayees hin beeku argees hin beeku waan akka kanaa kanaaf wannan obboleeyyan du'aa nuuf kadhaa ofii keessan illee du'aa kadhaa wallaahi yeroo teessan yeroo kaatan yeroo baatan yeroo galtan du'aa kadhaa qiyaamaan dhiyaatte ittiin beeynu akkasiin itti dhufu akkaataan itti jirru kun akkaataa fokkisaadhaan akkaataa haasa'uudhaaf himuudhaaf nama qaanyeessu hadaraa du'aa keessan mataadhuma keessan kanaaf du'aa kadhaa an mataama kuyyaa kanaaf of sodaachuu jira akkas inshaallah rabbiin khayriyaa godhu ummata biyya keenya akka kanatti miidhamuu jiru illee dararaa kana keessaa rabbiin jara habaasu ummata immoo akka kanatti amantii ofii amantii musliimaa jechuun amantii jaallatamaa amantii kabajamaa amantii rabbiin biraa jaallatamee kabajamee gannuuf bu'e amantii kanatti qoosee akka nama ittiin taphatuutti amantii kana akkana godhu kana immoo wallaahi rabbiin jazaa isaa kaffalu hamma inni uummata musliimaa kana akkatti gubee akkatti qalbii cabsee irraan tanaa wallaahi rabbiin inshaallah qalbii isaa cabsee balaa inni qumbeeni tokko itti godhee nu agarsiisu jechuudha akkasii naaf jiraadhaa naaf galatoomaa laayikii sheerii naaf godhaa viidiyoo kiyya kanaa wallaahi laayikii sheerii naaf godhaa filiis